Buna maali zayitii danfisee mataatti naqa. Buna maali danfisaafi? Sanuu qaxaroo qabaaf miti? Sanuu qaxaroo qabaaf. Ani maa jaarsuma kiyyeedhe mormadhee beesii bilbilaa irraa ausbilla. Ani jaartii malee jaalallee qabu gabaabumatti akkam. Qalloo sana malee amma maal dandeessee na baattaa miti? La kophaa haasa'aa jira qurfaa taa'ee haasa'e maali waa nama bira waan badaa waa haasa'e namtittii gaa mucattii naa jedhi jetteeti mucattii wayii dhuftee turte. Ibsaa soqaa jette ka maal beekan waan ishii sirraa soqtu ani maal beekan wal beeknaa magaalaan ala jiralleeni gaafas jirus sirruma wal soqnaa mana jalaa badee. Naan jettee na dhuftee isiniin kun fira saati fira kiyya jedhee jetti gaa akka jettutti hin beeku ani fira siin jedheedheetu waan dubbisitti hin baay'ifne. Yaani namni yookiin diina ta'ee nama dhufaa sumarraa adda baafatuuf jedhee si bilbile kaa maanni ishiin fira maalii jettee nati ani fira kee. Assalaamu alaikum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kun jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyeessin haa qaqqabu jechaa. Waan kun har'ammoo maal nuuf qabattee dhuftee jechuun keessa waan hin oolledha har'a waan addaat akkasiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Innis maal yoo jettanii abbaan sabkee warii bilbilee piraankii gochuudha jechuudha. Abbaan sabkee warii akkuma beekamu nu bira hin jiru magaalaan ala jira jedhee isiniif himee jira. Piraankiillee hin godhiini sitti haafu waan koo piraankii hin taane naan jettanii turtanii garuu abbaa sabkee wariin aadiidha piraankii ta'uu baatus yoon piraankii godhe homaa jechuu miti. Egaa walitti nun buusu jedheellee yaada jechuudha piraankii nan gochuuf deemu yaa'u akkuma beekamu bilbilaan piraankii godha jechuudha bara haaraati bara 2018 geenye jirra bara haaraa kanatti waan haaraadhaan as ba'uu barbaanna jechuudha yookiin nama aarsuudhaan yookiin nama gammachiisuudhaan waan akkasiiti jechuudha kan keessi kiyya yaadee as bahee faazanaa jedhee isiniin jedha bashannanaa egaa yaani pranking kiyyalle simbo arsaide abdii guddaa qaba inshallah bismillah amma abbasa kiyya bilbile waan itti haasa'u sigaa dhaggeeffadha isiniin jedha egaa yoo kin immoo natti sinaariina waan nama arsus yoo ta'e egaa itti bilbilaa jechuudha lamaaniyyuu bilbilaa jira. Basakku. Ayo. Akkam. Aguma. Jirta. Yaada. Jirra maal reen bilbiltanii nu bilbilu malee maali? Xaalle nu gootano. Maal kan taa'e singoonaalee kana wajjin bilbilee guyyaatti ka si'a 3-4 bilbiluu qabdaa ijoollee dubbisuu qabdaa nallee dubbisuu qabdaa yaani hin xiqqaa ture guyyaatti si'a tokko qofti. Sa'aatiin kun sa'aatii hojii kitaabota sa'aatiin hojii shaabee siisii mungeen namaa kan isaa kan maal waan ta'e. Laamtoo maan taane maa namni nama yaade nama bilbiluu hin danda'u. Nama yaadee nama bilbiluu gaaruma kaa. Gaaruma kaa maaree kaan itti dabalamte. Kaan itti dabalamte jedhe garaas hin geenye moo maanni waan saba hin bobboonta samuunallee baay'ee nuun bilbiltu. Maal madaala yaaddee? Badasi yaade maaree oo nama yaaduun cubbuudha si yaade nu bilbilee miti kun ana tokkodhaan bilbile waati bilbilta. Ati tokko qonnaa waan qabduuf kaa. Yaatillee maali garuu gaara wayii jiksitaa mitiiti. Mikinaatuma malee ammallee ani dhimma wayiif si bilbile garuu kaata hojiin maa baay'ee masif baay'ata hojiin mikinaata ta'e malee. La amma na hasa ebora kon qabuti maal hojiin waa addunyaan godhan guutteetteetu sagalmarra jirraati. Dhimma rifachiisaadha yaani waan maal jedhee sitti akka himullee hin beeku. Dhugaaf soba isaa wallaalle ka addunyaan kun sobaan ka guutamte illee gaa soba keessa ammaa dhugaan illee dhabamte dheetanii yaada. Laa kaanii nama wayii dhufee mana keenya nama wayii jechuun
Maal jedhee iyyuu sitti maa kana? Haati fukaamaalee namni namatti dhufa nama jiru wayii haaraa ta'e. Laa. Nama hin beeknetti dhufe. Haramma miti ani nama mana hin beekne illee waanuma addaa wayii illee ana ajaa'ibe iyyuu beekta. Firaa argatte. Firas jenna ta'ee diina kan beekne waanuma yaadnee hin beekne waan abjoonnee hin beekne illee nu dhufe. Kaawwan isaas irraa adda baafatuuf isiin jechuuf si bilbile kaan cal jedheetuma namuma argee akkuma argee ol seensisuun illee rakkoodha gabbayis jechuun rakkoodha yaa ogaa wanti sanaa kana namaan galu. Ayikaa nama fira ta'e namatti dhufee nama jedhanii hin kaamne. Fira jirattee yaaddaaree magaalaa kana hundaafiyyuu kaanii firas ta'ee alagaa yaani hin beekaani kaasi gaafachumaaf si bilbile barama. Ayyee maaltu maali na gaafatu? Maal? La firri keemmaa firuma kiyyaati. Ani kaanaan galle namtitti wayii dhufe na yaani mucayyoo wayiiti. Mucayyoo namtittuma kaakuma kiyyamaa nama waan nama guddoo anuu daa'ima kunuu ganaa. Ganaa. Na baatu waan hin oolle si dirqama dandeesselle nan baattuuti yoo baattes bareeduma gaafa qalloo sana malee amma maal dandeesse na baattaa miti. Laa kophaa haasa'aa jira qurfaa taa'ee haasa'e maali waan nama bira waan badaa waa haasa'e namtittii kaa mucattii naa jedhi jetteeti mucattii wayii dhuftee turte. Ibsaa soqaa jette kaa maal beekan waan ishii sirraa sobdu ani maal beekaan wal beeknaa. Magaalaan ala jiralleeni gaafas jirusi sirruma wal soonaan mana jalaa badee naan jettee na dhuftee isiniin kun fira isaati fira kiyya jedhee jetti akka jettutti hin beeku fira siin jedheedheetu waan dubbisitti hin baay'ifne. Yaani namni yookiin diina ta'ee nama dhufaa sumarraa adda baafatuuf jedhee si bilbile kaa maanni ishiin fira maalii jettee nati ani fira keeti. Ishiin fira kiyyaa jiraan jettee. Ibsaan fira kiyyaa ishiin mucattiin kun naan jedhee anaan jechaadha yaani fira kiyya naan jedhee manni kunis manuma keenyadha gufeetetti na dubbisuu dandeessa naan jedhee ture gaafa duraa tokko manammoo ani nda'u dagadheeyyuu iyyaafata meeqaan as dhufee inni hin jiru sana barbaada jennaan halaasanii firuma isaatii jedheeni ol seensise kama firummaadhuma keessan illee adda baafatu waan fedheef jechuun ani hin beekta mala kiyya keessatti yaani tasgabbaa'ee waan adda baafatu malee. Aaraan gabbaasus hin barbaanne. Gaafadhe kaagas immoo ibsaan hin beekaan hin jaaladhaanii magaalaan alaa dalagaaf deemee jira baay'een yaadee baay'een isa jaaladha jaalallee isaatii jette gabaabumatti yaani. Sirumayyuu akkanumatti maal beeka. Ati akka firqiyya taatetti beekte? Akkas jette gabaabni. Waan ati firummaa hin beektu kaasabkee barkee ma dhokse. Ati maa qoostaan maa kun barintiniidha ati qoosa maal abbaa ilmaanii faana sakkuu keeyyuu hin dhokse yoo isa argite sitti naqqaate si jibbiteedhe. Ishiin maa dhoksite kaan maal beekare amma ati hin beektamu hin beekture mucayyitti. Akkamitti hin beekne akkamitti namni si hin beekne ni jaaladha ibsaa. Namni na beeku jiraachuu danda'a garuu ani mucattee ati haasaa akkana haasaa bareedaa tokko kan hin beeku gabaabumatti. Ati maaliif qoostaare amma bara? Maal jechuudha maal jettee ana na gaafattaare amma ani hojiidhaaf biiziidha ani magaalaan alaa jette saa 24 haasaa dura. Amma narraa lash jedhee maal akka ta'e hin beeku fayyaa qaba bakka jiru naa iyyadha jetti namtittiin maal ati akkanni maalidha ree. Maqaa ishii maal hojii ishii gaafadha maqaa ishii sheexanni haada'uuti. Firummaa miti jaalallee kiyyaa jettee siin jedha maaliif firri kee yoo dhufe akkamitti bilbila fira kee akka fira kiyyaatti yaani keessummeessa malee si bilbiluun dirqama taate si bilbilaan akkana akka jettuuf. Ani kan isin jedhu. Akka jaarsa kee ta'een beektamu beektooti.
Ani ma jaarsuma kiyyadhe mormadhee beesii bilbilaa irraa ausbillah. Ani jaartii malee jaalallee qabu gabaabumatti akkam jechuu feteessatti. Hin beekamu kan namni kun bara keessatti namni mataa qaqqabatu kun rakkoodhaati baay'eellee. Jireenya aboo anu sirraa fagoo jiraate jaalallee fi jinnillee ta'u waan fedhees ta'u yoo jiraate sumaal godhaa sitti ergaanii achitti. Anu kan na dhibee isaa miti ree maaluma hojii ati natti argita ijoollee kiyya guddifadhaani. Haasaa keetu naan gallee waantu achi si bira jira jechuu keeti moo? Maal beeka kaasila nama zamana kanaa maal beeku waatullee jira yookiin namtittiin illee achumaa dhuftee muudii na qabattee manatti ol na seenuuf ta'e ani maal beeka nuun agalaan hin jiru. Moo otoo muudii natti qabachuu jirtan ta'a qajeelumaan kootuu naan jettu afaan oromootiin badaan si yaade kootuu naan jettu. Maallee si yaadummaa si yaade soo dhufte bareedumaati godhatin irratti waa maal jedhanii boho afaanichaa wallaale chiitii goota ilaatamoo akkasuma jedhanii. Jetteera? Akkasuma ta'uun ol abbaa sabku maali akkana nurraa fagaatte illee immoo ganammoo nama nu ergite yaani kun garuu dogoggora dhugaa. Abbaan ilma namaa waan akkasiin godha jettee yaaddaati. Maal onnee waaduutti maaliif hin goone mitiiti garuu ati namaan waan feete godhi mana kiyyatti maa ergite abbaa sabkee bar qoosaan goosaadha ammoo bar. Qoosaan goosaadha namtitti ani maana hojiin ergitaa jedhan ijoollee kiyya nagaan taa'ee guddifataa jira abboo. Ati kun ati gaafatu manatti fiiduu feete buna danfisii fi obaasii ofirraa gaggeessu. Buna maalii danfisa zayitii danfisee mataatti naqa buna maalii danfisaa fi. Guyyaa opereeshiniin booda inni hundi faate gaafa sandeetii gaafatti jedheen kan ittiin afaratti bareechi. Sanuu qaxaroo qabaaf miti sanuu qaxaroo qabaaf. Sanuu qaxaroo qabiif jetta abboo zayita danfisee mataatti naqani maali qaxaroo. Maal godhare si lamaa akkas jetta kun waatu jira jechuudha baramu. Dharaaf dhugallee osoo addaan hin barimmoo. Dharaaf dhugallee maali kun dhugaa taanaanu guyyaa 15 beellamtaa miti jiraatu. Tajaajila nama hin beekne akkasii nama akkanaatti maaloodhaa jinniidhaa maaloodhaa siin jedhaare ani nama hin beekne homaa hin jiranii ani jaartii malee jaalallee hin qabu siin jedhe. Jaartiin keetuu eenyu maalaataa jedha baraan anuma miti jira garuu. Haa ta'u meeqa annaan galle garuu dubbiin keessan kuni maal namtittiin waan baattee na dhuftee ani maal beekani summii baattee dhuftee waa hidhaaf dhuftee rabbuma beekani keeriidha bakka hundaafuu egaa ofitti amantee maal jenna reema dhiifna malee. Ati bultii keeti bilmaan kidhanaa jabeessi jireenya mataa keeti jira dhufuu namaan dhaga'ini. Namni haasaa akkanaatiin deemuu fi namni akka ergamtullee ta'uu dandeettee ati nama hiikaa mire. Ani maasi beeka jedhee dhaadadhaati gaa booda akkan hin salphanne biramma salphinuma kiyya naa oolchu rabbi jechaa jira. Salphinni wayiitu. Hayyee haa ta'u gaa jettee jedhi kaa waan durnaan jettu sana maalina jechuun hin dagatteere. Maal siin jedhame? Bareedduu kiyyan jettu ure dumbushee kiyyaa. Hin jettu. Maali jaalallee jettu si barbaada naan jettee akkamitti akkana siin jedhan naasistee. Jechuun gaariidha kun hundaafiyyuu akkuma jettee haa ta'uti bakka boodasti. Maal beeku kaa zamanuma takka tokko tokko ta'e malee durummaa si malee ijji kiyya sin arguu si kannaa caalus hin jiru furdattus huqqattus jette ka jette. Ani kan ittiin jedhu. Biqiltuu mana keessa kaameeraa laalee ati dubara waan taateef meebii namni tokko tokko nama timbeen sitti ergee firankii si godhuu baatu malaati. Waa hundaafiyyuu galgala siif dibila fayyaa ta'e. Hayyee nagaan ishee turtee gaarii. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ani firaankii hin jenneeni booduma bilbilee waa hundaatti ma abbaan sakkee war konfiidensii naasa'a. Yoo na loles egaa isinitti numan himaa jechuudha. Lola kan kaafne isaanii tasgabbummaan haasofsiisee namni dhufes hin jiru namni tokkos hin jiru. Egaa har'aaf shuma kana isiniif qabadhee dhufee itti bohaaraas irraas baradhaa jedheeni firaankiin kiyya irraa kana fakkaata. Yoo na loles na lolee homaa jechuu miti. Hundaafiyyuu turtii gaarii galatoomaa jiraadhaa na of kalchaa isiniin jedha uummata keenya qaalii yoo balleesse jechuudha waan balleesse illee natti hin fakkaatu.
akkasi ka hundaafuu rabbiin abbaa sakkuu kiyyallee ijjisaa namalee argini anillee ijjisaa isa malee argin jedheetuma du'aayee godhadhaa yoo dhufte immoo dumaashin tokko narraa fudhattes maaluma godhare ijoollee fakkaattii sanaa kenneera alhamdulillah jedha hundaafiyyuu nagaan jiraadhaa turtii gaarii